Waldaan ogeessotaa fi hayyoota Tigraay idil addunyaa naannoo Tigraay keessatti waraanni Harooyin odoon kaane waraanni qaamota alaa naannoo Tigraay gadhiisee bahuu akka qabu mootummaa Itoophiyaa yoo gaafatan TPLF ammootu waraana Shaabiyaa saffisaan Tigraay galchaa jiraachuun dhagahame. Mootummaan Suudaan Jeneraal Alburaaniin qorattoonni idil addunyaa dhimmoota lammiilee Suudaan keessatti ta'e akka hin qoranneef hayyamaa dhorkuun dhagahame. Dhiyeenya filannoo pirezidaantummaa Tanzaaniyaa injifachuudhaan sirna kakuu raawwatte pirezidaantiin Tanzaaniyaa Saamiyaa Suuluu intala isiitii fi gurbaa soddaa isii ministeera taasisuun muudutu dhagahame. Pirezidaantiin waliigalaa majalisa Itoophiyaa Dr. Sheek Haji Ibrahim Tufaa ministeerri barnoota dhiibbaa barattoota musliimaa shamarranii irratti taasisuu hatattamaan akka dhaabu akeekkachiisa dabarse. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen asii walitti dhageessan hanga footoo oduu teenya irraati amma bal'ina oduu isinitti himna hanga dhumaatti lammii miidiyaa hordofuun dagatina. Waldaan ogeessotaa fi hayyoota idil addunyaa Tigraay qaamonni dhimmi ilaallatu hundi naannoo Tigraay keessatti lolli Harooyin akka hin dhoone tarkaanfii hatattamaa fi barbaachisaa ta'e fudhachuuf yaamicha dhiyeessaniiti jiru. Haalli amma Tigraayitti deemaa jiru kun haala hatattamaa ta'uu ibsuudhaan qaamonni tarkaanfii hatattamaa fudhachuu qaban lamaatu jira jechuudhaan ibsan. Isaanis mootummaa Itoophiyaatii fi hawaasa idil addunyaati jechuudhaan waldaan ogeessotaa fi hayyoota Tigraay idil addunyaa kun qaamota lamaaniif yaamicha dhiyeesseeti jira. Waldaan kun ibsa guyyaarraa 18 bara 2025 baase keessatti hawaasni idil addunyaa gamtaan Afrikaa IGAD gamtaan Awurooppaa Ameerikaa fi Yuunaayitid Kingdom jechuudhaan yeroo waliigaltee nagaa Piriitooriyaa mallatteeffame eegalee akka taajjabdootaatti kanneen argaman hundi hatattamaan dhimma kana laaluu akka qabanis ibsati jira. Ibsa kana keessatti waraanni haaraan Tigraay keessatti odoo hin ka'in dura dhimmoota qaamonni lachuu hatattamaan fudhachuu qaban bal'inaan yoo kaafamu isaanis mootummaan Itoophiyaa akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatii fi labsii Naayiroobiitiin humni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin ala humni naannoo biraa hatattamaan kutaalee Tigraay gadhiisanii akka ba'an akeekkachiiseeti jira. Mootummaan Itoophiyaa humna ittisa irraa kan hafe humnoota biraa hunda dachee Tigraay heeraan beekamtii argate keessaa haal duree tokko malee hatattamaa fi guutumaan guututti akka baasu gaafachuudhaan buqqaatonni akka qe'eesaanitti deebi'anis gaafataniiti jiran. Mootummaan Eertiraa naannolee Tigraay dhuunfatee lubbuun jiraachuu hawaasa daangaatti dhiyoo jiran balaadhaaf saaxilee haja'u waldaan kun dhimma keessoo Itoophiyaatii fi gaafa Afrikaa keessa seenee jirurratti tarkaanfii qabatamaan akka fudhatamus waldaan kun gaafateeti jira. Akka himannaa waldaa hayyoota Tigraay kanatti mootummaan Eertiraa waraana Shaabiyaa Tigraay keessa akka baasu gaafatan. Mootummaan Itoophiyaatis ammoo TPLF waraana Shaabiyaa daangaa Itoophiyaa galchuudhaan kaaba Itoophiyaatti jeequmsa kaasan jechuudhaan Eertiraan birmatummaa Itoophiyaa cabsuun mootummaa Itoophiyaa TPLF fi mootummaa Eertiraa himateeti jira. Kanaan dura Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximeetiyoos xalayaa barreessaa dhaabbata olaanaa mootummoota gamtoomanitti barreesseen TPLF mootummaa Shaabiyaa gara biyyaatti galchuudhaan waraana Faannootii fi waraana TPLF deeggaruudhaan kaaba Itoophiyaatti jeequmsa kaasan jee himachuun ni yaadatama. Mootummaan Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan ittiin durfamu qorattoonni idil addunyaa dhumaatii lammiilee Suudaan keessatti ta'e akka hin qoranneef hayyama dhorkachuun dhagahame. Suudaan kaabaa Daarfuur magaalaa Alfashar keessatti ajjechaa jumlaa gareen qorannoo idil addunyaa akka qoratu murteen murtaa'uun ni beekama. Koomishiniin dhugaa fi qorannoo Suudaan waggaa lamaan dura mana mariin mirga namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan hundeeffame waggaa ta'u qoreen kun Suudaan seenuudhaan aangoo isaa raawwachuuf gofoon isa mudachuu himeeti jira. Haa ta'uutii malee walga'iin mana marii torbaan dabre kana ta'ameen taatee Alfashar keessatti raawwatame ilaalchisee qoreen kun bakka san dhaqee akka qoratu hayyamamuuf murteen murtaa'uun ni yaadatama. Haaluma kanaan jimmata dabre qoreen kun qorannoo isaa taasisuudhaaf hayyama mootummaa Poorti Suudaan kan Leetanaal Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan ittiin durfamu kan gaafate waggaa ta'u mootummaan ammoo gaafii garee qorattoota tanaa diduun dhagahameeti jira. Dhimma kanarratti ibsa kan kenne ministeerri haqaa biyyattii Abdullaahi Daarfi Poorti Suudaan kan jiran kanaan dura qoree kanaaf beekamtii kennuu fi hayyama kennuu diduun isaanii ejjennoo cimaa qabaachuus irra deebi'ee yaadachiise. Qoreen kun Suudaan seenee yakka humni tarkaanfii saffisaa raawwatame qorachuu hin danda'u jechuudhaan sababni isaa immoo kun dhimma abbaa biyyummaati. Yakka qorachuuf sirna mataa keenyaa qabna jechuudhaan qoreen ajjecha Alfashar keessatti raawwatame qorachuuf jaarame kanneen ifirraa dhoowwuu ibseeti jira.
Kana malees ministeerri kun itti dabaluudhaan koreen idil addunyaa kun Alfashaar yoo deeme nama hin argatu. Jiraattonni magaalattii harki caalaan gara naannoo Haabaatti baqataniiti jiru. Jiraattonni walakkaan isaanii dhukaasa qawweetiin kan du'an yoo ta'u, kanneen hafan ammoo beelaa fi dheebuun du'anii jiraachuu Alfashaar yeroo ammaan tana to'annoo tarkaanfii saffisaa jala jiraachuus beeksiseeti jira. Dhiyeenya kana filannoo pirezidaantummaa Tanzaaniyaa injifachuudhaan sirna kakuu raawwatte pirezidaantiin Tanzaaniyaa Saamiyaa Suluun intalesiitii fi gurbaa soddaa isii ministeera taasiftee muuduudhaan mormiin dargaggoota biyyattii irraa mudachuun dhagahame. Pirezidaantii Tanzaaniyaa ta'uudhaan yeroo lammaffaaf tan filatamte Saamiyaa Suluun dhiyeenya muudama ministeerota haarawaa 27 kan itti keessa intalesiitii fi gurbaan soddaa intalesii fuudhe. Ministeera taasisuu muuduun lammiilee Tanzaaniyaa hedduu biratti qeeqaa fi mormii kaasuun dhagahame. Torbaan muraasaan dura filannoo pirezidaantummaa Tanzaaniyaa taasifameen adde Saamiyaa Suluun sagalee caalmaa harka 98 yoo injifattu filannoon kun haqa qabeessaa miti jechuudhaan lammiileen biyyattii hiriira ba'aa turan kumaatamaan lakkaa'aman poolisii federaalaatiin ajjeefamaa turan. Dhiyeenya kana ammoo pirezidaantii Saamiyaan muudama ministeerota haarawaa kan irratti masaraa mootummaa Dodoomaatti argamurraa haasawaa taasisteen kaabinoota hedduu aangorraa kaasuun ministeera haarawaan bakka buusuun bulchiinsa isaanii humna haarawaa gara aangootti fiduu kan barbaade ta'uu hoggaa hubachiiftu ministeerota haarawaa muudaman 27 keessaa intalti pirezidaantii Saamiyaa Waanuu Amir ministeera barnoota saayinsii fi teekinooloojii deetaa ministeeraa ta'uun muudama haarawaa argatteeti jirti. Waanuu Amir waggoota faadhisii wajjin pirezidaantii Saamiyaa Suluun wajjin haala siyaasaa Tanzaaniyaa keessatti hirmaataa kan turte hoggaa ta'u miseensa paartii biyya bulchuu Chaamachaa Maapinduuziin jaamutti makamuun ni yaadatama. Waanuun odoo haatii isii ministeera taatee hin muudamin duras paartii kana keessatti miseensa koree jiddu galeessaa ta'uun tajaajilaatti turte. Waanuu Amir bara 1982 Zanzibaaritti kan dhalatte hoggaa taatu qondaala siyaasaa ta'uun bakka garagaraattis hojjetteeti jirti. Kana malees pirezidaantiin Saamiyaa gurbaa soddaa isii abbaa warraa intala isii Muhammad Manchengerao ministeera fayyaa taasisuudhaan muudama laatteefii jirti. Kun ammoo dargaggoota biyyattii biratti qeeqaa fi mormii jabaan akka ka'u taasisee jiraachuun gabaafame. Pirezidaantiin waliigalaa Majlisa Itoophiyaa Dr. Sheek Hajji Ibrahim Tufaa ministeerri barnootaa dhiibbaa barattoota musliimaa shamarran irratti taasisuu akka dhaabu akeekkachiisa dhumaa kenneeti jira. Yeroo ammaan tana ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa heera mootummaa biyyattiitiin ala haala dhiibbaa barattoota musliimaa shamarran irratti taasisaa jiruun hatattamaan akka dhaabu gaafateeti jira. Dr. Sheek Hajji Ibrahim ministeerri barnootaa dhiibbaa kana dhaabuu baannaan yeroo dhumaatiif kan gaafannu jechuudhaan dubbateeti jira. Ergaa Profeesar Biraanuu Naggaa ministeera barnootaa ta'uun seektara barnootaa hoogganuu jalqabee asitti barattoonni musliimaa hijaaba uffatan manneen barnootaa magaalaa Finfinnee fi naannoo Tigraay dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraatti dhiibbaan irratti taasifamaa jiru xiqqaa kan ta'enis ibsaniiti jiru. Kun ammoo heera mootummaa biyyattiitis ta'ee heera mootummaa biyya keenyaa kan cabse jechuudhaan Dr. Hajji Ibrahim hubachiiseeti jira. Duula shamarran musliimaa barnoota irraa fageessuutti gaggeeffamaa jira jechuudhaan manni marii dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa yaa'ii hatattamaa sarbamiinsa mirga shamarran musliimaa laalchisuun taa'e irratti ibsa baasaniin ministeerri barnootaa hatattamaan barattoota musliimaa shamarran irratti taasisaa jiru dhiibbaa kan akka dhaabus gaafataniiti jiran. Manni marichaa sarbaa mirga barattoota musliimaa irra gahaa jiru irratti kan qabsaa'u ta'ullee dubbateeti jira. Pirezidaantiin mana marii waliigalaa dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa Sheek Hajji Ibrahim Tufaa ibsa haala yeroo irratti laatiin ministeerri barnootaa barattoota shamarranii musliimaa irraa hijaaba shari'aan dirqitu irraa mulquun sarbama mirgaa irratti oofaa jiraachuus himeeti jira. Barattoonni shamarranii hijaabaa fi niqaaba irraa mulquun duula barnoota irraa fageessuuti kan jedhu pirezidaantiin Majlisa Musliimaa Itoophiyaa haalli nageenya biyyattiitiif jecha dhiittaa mirga kanaa gara bal'inaan uummanni musliimaa obsaa kan ture ta'us yaadachiiseeti jira. Amma garuu haala obsuun hin dandeenye irra ga'uu kan hime koreen kun majlisni kun koree loogii dhaabbilee barnootaa tokko tokkoon barattoota musliimaa irra ga'u qoratuu fi fala rakkoo kanaa barbaadu miseensota 17 kan of keessaa qabu hundeessee jiraachuus beeksisaniiti jiran. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa Profeesar Biraanuu Naggaa dhiyeenya koree dhaabbii mana marii bakka bu'oota uummataa duratti dhiyaachuudhaan hooggantoota majlisaa waliin waliigaltee irra geenyee jirra jechuun ni yaadatama. Ta'ullee garuu ministerichi akkas haa jedhu malee odoo ooleen buliin torbaan tokko keessatti ibsa mirga barattoota shamarranii musliimaa sarbu baasuun uummata musliimaa bal'aa fi majlisa isaanii mufachiisuu koreen kun ibsa baasee keessatti himeeti jira. Gama biraatiin ammoo ministeerri barnootaa barattoonni yuunivarsiitii xumura waggaa eebaa waggaa tokkoon booda tajaajila barsiisummaa tolooltummaa kennuu qaban jechuudhaan labsii baaseen guutuu biyyattii yuunivarsiitiilee Itoophiyaa garagaraatti hiriirri mormii barattootaa dho'ee kan gaggeeffamaa jiru ta'uu isaati.
daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.